Rajal Kabe, Kafa Sagaliti, Harle Sadeti, Waga Haratu Namota di Daman Jalkabe, Makanwa Kayo, Barabaran can Ebifamiato. Asiti Harka Ibbath Tokov, Shantama Gudate, Harka Ibbatokov, Shantamasiti Gudate, Biyake Satimo, Sia Ibbalama or Gudate, Makanwa Kayo Barabarana Galatifam. Waggaadhu fudhachaa baay'ee akka taanu beeka. Sababiin isaa waa'ee amantii baraa irra waan ta'eef. Caagoon ishee tokko Waaqayyoof ulfina laannu. Gara dubbii Waaqayyoo walii wajjin dhannaa keessa hin deebi'u sun torbanarraa jalqabeen itti fufaa arras torbanarraasi torban fuula keenya dura jiru isuma itti fufachuu kooti. Itti keessa hin deebi'u garuu yoo warri torbanarraa nufne manatti galtanii websaayitii keenya irraa ilaaluu dandeessu yookaan boleessi keenya itti afaanis YouTube irra kaa'eera achirraa ilaaluu dandeessu. Wanti nuyi jenne waan baay'ee isaa keessaa namni biyya lafaarra yeroo jiraatu amantii malee jiraachuu hin danda'u walumaa galatti. Namni Waaqayyoon beekus namni Waaqayyoon hin beeknes jiraachuudhumaafuu jireenya biyya lafaa sawaayii mootummaa Waaqayyoo dhiisaa amantii isa barbaachisaa jenne yoo amanuu baate dokteerii isaatti yoo amanuu baate sarjarii ta'uu hin danda'u dokteerii isaatti yoo amanuu baate iyyuu qoricha inni kenneef fudhachuu hin danda'u bishaan kun qulqulluu dhadhee yoo amanuu baate namni dhugee bishaaniin jiraachuu hin danda'u yeroo nyaata bitachuudhaan nu kaafuuddi yeroodhaan nu expiration date isaan irra kaansuun sirriidhaan yoo amanuu baanne nyaata sana iyyuu binnee gallee nyaati kun fayyaadha jennee nyaachuu hin dandeenyu. Kanaaf jireenyumaafuu amantiitu nama barbaachisa jechuudha. Amantii malee jiraachuun hin danda'amu. Nu amma yeroo mana keenyaa baanee gara kana dhufnee konkolaataa keenya yeroo oofnu nagaadhumattan waldaa humna wangeelaa dhaqee galaa balaan tokko hin argatu jennee amantiidhaan kaan. Makiinaa oofuun amantii barbaada jechuudha. Kanaaf jireenyumaafuu amantiin baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee isa kana fuudhaa dhiisaati. Jireenyuu biyya lafaarra jiraachuuf namni amanuutu irra jira. Amannee xiyyaara yaabbannee deemna, amannee konkolaataa qabannee deemna, amannee mana yaalaa dhannaa, amannee nyaata nyaannaa, amanneetu dhugaatii dhunnaa. Wanti hundumtuu amantii barbaachisa. Kanaaf baruun barbaachisa. Egaa erga akkas ta'e tokkoffaadhuma irratti amantiin kun maaliif barbaachisa yeroo jenne akka nuyi isatti amannu barbaada. Jennega kanaaf amma nuyi isa waa'ee nyaatanii amananii nyaachuu amananii dhuguu amananii uffachuu amananii mana yaalaa dhaquu duwwaatu hin taane natti amana jedhe Waaqayyotu maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyotti amanuun amma barbaachisaa akka ta'etu walii wajjiniin ilaalle macaafa Ibrootaa ol kaanee miilla keenyaan dhaabbannee dubbifannee ergasii booddee sar'aatti seennaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa tokko kaasee jiruun dubbisa silaa waa'ee amantii nambaradhanii Ibroota dubbisuu dhiisuun hin danda'amu. Kanaaf Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa tokko kaasee akka jedha amantiin waan abdatanii dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Sababii amantiitii fi Waaqayyo bira namoota bara duriitii fi dhugaa ba'ameeraaf sababa maaliitiif guddisaatiidha. Sababa amantiitiif kan Waaqayyo waa'ee namaa dhugaa ba'e yoo jiraate sababa amantii duwwaadhaaf. Har'as namoota amananiif Waaqayyo dhugaa ba'a maqaan Waaqayyo bara baraan galateeffamu. Waaqnii fi biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumamanii amantiidhaan hin hubanna. Akkasittis wanta ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Abeel amantiidhaan aarsaa isa kan Qaayil irra caalu Waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyos kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'eera. Abeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'e dhugaa ba'ameeraaf. Inni hin du'e garuu karaa amantii isaa ammayyuu dubbachaa jira. Heenooki du'a ijaan iyyuu akka hin argine amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuu isaa dhugaa ba'ameeraaf. Amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira. Nohi amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanatti
ija namaatti mul'annee fi akeekkachiise dhaga'ee sodaate. Warra manaasaa oolfachuufis bidiruu tolfate. Amantiinsaa immoo biyya lafaatti yakka mure. Qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa hin godhate. Abrahaam biyya isaatii ba'ee gara biyya itti darbee akka fudhatuu fi isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan hin abboomame. Eessa akka dhaqutuun beekinis hin ba'e. Amantiidhaan akka ormaatti biyya isaaf abdachiifame sana keessa buufate. Isiyaaqiif Yaaqoobii warra isaa wajjin laficha akka argataniif abdachiifamanii isa booddeedhaan akkuma jiraatanii innis godoo keessa jiraate. Inni mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka itti ijaaramuuf qopheesse ijaaree in eeggata ture. Inni abdii kennameef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef Abrahaam inni barri isaa dulloome iyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu dadhabde iyyuu amantiidhaan dhala godhachuuf humna argatani. Kanaafis sanyiin akka urjii Waaqaa keessaa baay'atan warri akka cirrachaa qarqara galaanaa lakkoofsa hin qabnes namicha isa akkuma waan du'ee ture namicha sanarraa dhalatani. Jarreen kun isa abdachiifaman yoo hin fudhanne ta'e iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'ani. Garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaarratti ormaa fi kara deemtuu akka turan baraniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisanii biyya ofii isaanii yaadaa akka jiran hin argisiisu. Biyya isa keessaa ba'an sana hin yaadutuu ta'anii itti deebi'uuf fucha hin argatu turani. Amma garuu isaan biyya isa sanarraa wayyu waan yaadaniif innis isa Waaqarraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandaraa isaaniif qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamee waamamuutti hin yeella'u. Kadhanna Waaqayyoon. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo gooftaa Waaqarra jiraattu qulqulluu mootii Israa'el. Karaa ilma kee karaa Yesuus Kiristoosiin waan nu jaallatteef dhaaltuu mootummaa kee waan nu taasifteef ilma kee Yesuus Kiristoosii wajjin of bira teessoorra waan nu teessifteef si biraa iddoo waan qabaanneef baraa hamma bara baraatti Waaqaaf lafarratti maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Dhaloota kana gidduutti jireenya amantii akka jiraannuuf yaa Waaqayyo waamichi waan nu qaqqabeef isa kanaafis dubbiin kee deddeebi'ee nutti dubbataa nutti haasa'aa waan jiruuf galanni isaa walitti qabamee teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo dubbii kee dhaga'uuf fuula kee dura jirra. Waaree booda kana maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin dubbiin kee humnaan nu gidduutti haa hiikamu. Humna dubbii kanaan biyya lafaarratti wanti hojjetamuun irra jiraatu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin haa hojjetamu. Battala nuyi fuula kee dura jirrutti yaa Waaqayyo gaarri jiguun irra jiraatu akka jigu. Yaa Waaqayyo galaanni gargar cituun irra jiraatu akka gargar citu. Dukkanni fuun irra jiraatu akka ifu. Hojiin biyya lafaarratti hojjetamuun irra jiraatu akka hojjetamu. Lubbuun fayyuun irra jiraatu akka fayyu. Jaamaan arguun irra jiraatu argee. Duudaan dhaga'uun irra jiraatu dhaga'ee. Naaftu utaaluun irra jiraatu utaalee. Du'aan ka'uun irra jiraatu ka'ee. Seenaan geeddaramuun irra jiraatu akka geeddaramutti harki kee bantii Waaqaarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin lafarratti kan diriire haa ta'u. Afuurri qulqulluun nun hojiidhaaf biyya lafaarra jiru guutummaa biyya lafaarratti Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin humna dubbii kanaan hojii hojjetu. Galanni ulfinni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaan kee ulfaatu. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ta'a. Jireenya amantii jiraachuu jireenya darbee namaa dhugaa ba'u. Abeel hin jiru ammaadha namichi biroota barreesse aarsaa kan Qaayil irra caalutu amantiidhaan dhiyeessedha. Akkuma jedhe torbanarraa sababa hoolaa ta'eef miti sababa hangafa dhiyeesseefis miti sababa hoolaan sun coomaa ta'eef moora sanatti gammades miti amantii keessatti arge aarsaa sana keessatti Waaqayyo sababii kanaaf Waaqayyo fudhatee itti immoo gammade. Innis sababa Waaqayyoon ilaalameefitu obboleessa isaa biratti immoo jibbame. Obboleessatu jibbeen Abeeliin maaf aarsaan kee fudhatama dhe
maaf waaqayyo si ilaale jedheetu jibbe. Jibbuu duwwaa utuu hin taane ajjeesuuf karoorseetu ajjeese obboleessa isaa. Utuu waaqayyo dhowwu dhiisi utuu jedhuutu dhaqee obboleessa isaa ajjeese. Nama jalqabaati Abeel duudhaaf. Biyya lafaarra duudhaaf Abeel nama jalqabaati. Inni du'ee amantiin isaa garuu ammarraattu dubbataa jira. Amantii namatti dubbachuu danda'u lafa kaa'ee du'e Abeel. Waa'ee amantii isaa waaqayyo dhugaa ba'eef waa'ee Abeeliifi. Waa'ee namoota bara durii jedhe namichi biroota barreessu waaqayyo sababii amantii isaaniif dhugaa ba'eef waa'ee isaanii dubbate. Namoota har'aatiifis waaqayyo dhugaa ba'a waa'ee amantiitiif. Namoota amantiitu macaafa qulqulluu kana keessatti dubbatame. Waa'ee namicha tokko garuu deddeebi'ee dubbata. Waa'ee nama maqaan isaa Abrahaam jedhamu. Sababiin isaa abbaa amantii jedhee waama macaafa qulqulluun. Abbaa ta'uuf namni dhalchuutu irra raata. Erga dhalchee immoo guddisuutu irra raata. Erga guddiseetti waama namni abbaa abaluu jedhameetu waamama. Kanaaf namooti as keessatti maqaan isaanii dhaame amantiin isaanii waan tokko wajjin dhaame. Abeel aarsaadha wajjin maqaan isaa dhaame. Nohi bishaan badiisaan fida waaqayyo jennaan sodaatee amaneetu isaaf immoo maatii isaa oolfachuuf markaba qopheesse jedha. Waan tokko amane Nohis waa'ee bishaan badiisaa. Kanaaf namoonni as keessa jiran waa'ee waan tokkotti maqaan isaanii dhaame. Namoonni as keessa jiran. Abrahaam garuu waan baay'eetti maqaan isaa dhaame. Tokkoffaa yeroo waaqayyo gara biyya hin beekneetti ka'ii adeemi jedhuuni amaneetu biyya kamiin akka dhaqutu hin beekin waaqayyoon duukaa bu'e jira. Tokko kun. Lammaffaa umuriin isaa dulloomeetu jiru keessumatti iyyuu immoo umuriin isaa haaraadhaa dulloomee umurii dubartiin da'uu hin dandeenye keessa yeroo galtu waaqayyo gadameessa haaraadhaa kennuu hin danda'a jedhee du'aa ka'uu amanuudhaaf Abrahaam nama jalqabaati. Lammaffaa. Sadaffaa utuma mucaa tokkoon argatin waaqayyo gadi baasee ilaalchisee akka urjii waaqarraan si baay'isa yeroo jedhu gara lagaatti immoo gadi buusee akka cirracha galaanaan si baay'isa yeroo jedhu amaneetu waaqayyo akka urjii waaqa na baay'isa waaqayyo akka cirracha galaana na baay'isa dheetu maqaa isaa geeddarate amane. Ani kana booddee maqaan koo abbaa nama baay'eeti jedhe attamitti jennaani waaqayyo akka cirracha galaanaan si baay'isa dhee akka urjii waaqaan si baay'isa dhee nam baay'adhan jedhee amantii baay'achuudhaaf fudhate utuu dhala tokkoon argatin Abrahaam. Sadaffaa dhabu. Ilma erga argate immoo yeroo ilmi isaa tiineejarii jiru waaqayyo dhufee tokkicha ilma kee Isiyaaqiin isa jaallatu dhaqiitii gaara sitti agarsiisu gubbaatti aarsaa naa dhiyeessi jennaanitu tole jedhee ganama barii ka'eetu dhiyeessuudhaaf dhaqe. Yeroo gara sana dhaqu maal amanaa ergan Isiyaaqiin aarsaa dhiyeessee booddeeyyuu sababii mucaa kanarraan sanyii sii kaasa isaarraan sii lakkaa'amu waan naan jedheef inni ilma kakuuti. Kakuun baay'achuudha Isiyaaqiin raawwatama waaqayyo waan jedheef erga naqee qalee abiddaan gubee aarsaa isaa waaqayyotti dhiyeesseeyyuu daaraa sana keessa Isiyaaqiin kaasee waaqayyo Isiyaaqii wajjinan deebi'ee gala jedheetu amanaa deema ture. Arfaffaa sindii qobu. Kinnitti amanu Abrahaam. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Shanaffaa Abrahaam wanti namanu biyya Kana'aan keessa dhaqeetoo akka galaatti jiraate duwwaa miti. Biyya sana keessa deemee ijoolleen koo dhufaniitu biyya kana dhaalu jedhee sabiddoo kana keessa ijoollee koof iddoo gadhiisee adeema jedheetu gara ba'a biiftuu dhaqee gara lixa biiftuu dhaqee gara kaabaa dhaqee gara kibbaa dhaqee goree alfanii lafa sana hundumaa ijoollee isaatiif ilaale Abrahaam amantiidhaan. Ijoolleen isaa dhufanii lafa sana akka fudhachuu danda'anitu amana ture Abrahaam. Ja'affaa Abrahaamii an biyya lafaarratti keessummaadhaaf galaadha yoom akkan deemu hin beeku sababa ta'eef jedheetu fooqii jira jedhamu ijaaruutu danda'u akka qabeenya harka isaa keessa jirutti dunkaana keessa jiraatira sagaleen waaqayyoodha. Kanaaf abbaa amantii jedhamee waamame Abrahaam. Kanaaf waaqayyo tarii gosa gosaan maqaa dha'ee namaaf kenna yoo ta'e shillimaata namootaa yookaan immoo badhaasa kenna yoo ta'e namni Abrahaamiin dorgomee dhaqee achi dhaabatu jira jedheen yaadoon. Yoo obsaaf nama waame obsuudhaan kan beekame jedhee yoo nama waame namni hundumtuu kan fakkeenya kan fudhatu nama hundumaa keessa namni maqaan isaa Iyyoob jedhama tokko ol ka'eetu gonfoo obsaa fudhata waaqayyoon biraa. Museen nama obsa qabeessadha macaafa qulqulluun Iyyoobiin hin dorgoma ta'een beekuun hojiin isa kanaa kan waaqayyooti.
gad of deebisuudhaan jedhee Waaqayyo yoo waame amma warra bara kana keessa jiran bara erga macaafa qulqulluun caafame booddee namoota amma har'aatti amma gaafa Yesuus deebi'ee dhufuutti namni Yohaannis cuuphaa caalaa gad of deebisan jiru yoo ta'e gad of deebisuudhaan gonfoo ulfinaa ka'ee kan fudhatu Yohaannis ta'a. Ruumiin garuu hafeera si jalatti ammayyuu gad of deebisu namni barbaadu yoo jiraate Yohaannis caalaa jira dhe gooftaan. Namni Yohaannis caalaa gad of deebisu hin jiru yoo ta'e keessa waan isin dinqu warra kakuu moofaa keessa hamma gaafa Yohaannis dhufee dhalatutti Yohaannis cuuphaan isa dura warra turan keessa namni tokko iyyuu hin ka'u. Isa booddee keessa aniif isin carraa qabna garuu yoo Yohaannis caalaa namni gad of deebisu jiraate gaafa sana Yohaannisin darbee gonfoo sana fuudhe Yesuus hirkaa. Kanaaf waa'ee amantiitti Abrahaamin yaadee jarreen kana na yaadadhe waa'ee jarreen kana. Jireenya leegasii guddaa isaa jiraate Abrahaam namootaaf. Kanaaf namni hundumtuu waa'ee amantiitti maqaa Abrahaamin kaasa. Waan isin dinqu isa jalqabaa amma yeroo nuyi amanee ba'e biyya dhaquutuun beekin yeroo salphaa moo itti fakkaata. Baay'ee wajjin rakkate Abrahaam. Baay'ee wajjin rakkate. Waaqayyo maa jedhanii biyya kee keessaa saba kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii jedhe garan biyyan si agarsiisuu dhaqeedheen seera uumamaa boqonnaa 12. Seerri uumamaa boqonnaan 11 lakkoofsa 27 hamma 32tti kan jiru boqonnaa 12 keessatti barreeffamuutu irra tureedhu namoonni baay'een. Anis akka itti naman. Maaliif akka itti amante yoonaan jettanii hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 2 hamma 4 yoo laaltan iddoo sanatti hiika. Isan isinii dubbisame. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kaasee akkadha. Hidda dhaloota sanyii Taaraay kanatti fufee in lakkaa'ama. Taaraay isa Abrahaamin Naa'orin Kaaraaniin dhalcheedha. Kaaraan immoo isa Looxiin dhalcheedha. Kaaraan biyyatti dhalatee Uur biyya Kaliidotaatti abbaasaa Taaraa'iin dura hin du'e. Abrahaamiif Naa'or niitiin fuudhani. Maqaan haadha manaa Abrahaam Saaraay, maqaan haadha manaa Naa'or immoo Milkaa ture. Milkaan intala Kaaraan. Kaaraan kun immoo abbaa Milkaa fi Yooskaa ture. Saaraay abduu turte mucaas hin godhanne. Taaraayis Abrahaamin ilma isaa Looxiin ilma isaati ilma Kaaraan. Saaraayin haadha manaa Abrahaam ilma isaatii fudhatee walii wajjin Uur biyya Kaliidotaatii ka'anii gara biyya Kana'aanitti qajeelani. Garuu biyya Kaaraan jedhamu yeroo dhufan achuma taa'ani. Taaraay waggaa 205 jiraatee Kaaraay hin du'eedha. Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Akka inni biyya sana keessaa ba'ee biyya maddoo kanatti Kana'aan jedhee dubbatamu sana maqaa biyyattii utuu itti himin dhaqee akka achi jiraatuuf Waaqayyo itti hime. Yeroo Waaqayyo Abrahaamitti dubbii kana dubbatu Abrahaam immoo abbaa isaatti hime. Abbaan isaa ijoollee 3 qaba. Taaraa ijoollee 3 qaba. Ijoollee 3 keessaa inni tokko du'e abbaan Looxiin du'e. Ijoollee 2 hafaniif jechuudha. Kanaaf Looxiin immoo kan guddise sababa abbaan irraa du'eef Abrahaam ture. Amma mul'ata Waaqayyo fide kana Abrahaam maal godha? Abbaa isaatti dhaqee hime. Waaqayyo biyya kana keessaa deeminaan jedhaa jira. Garan biyyan si agarsiisuu dhaqinaan jedhaa jira ittiin jedha. Abbaa dhiisee deemuun Abrahaamitti ulfaata. Waamichi kuni waamicha Abrahaamiif waamicha Saaraa duwwaa ture. Waamichi kuni waamicha Abrahaamiif waamicha Saaraa duwwaa ture. Garuu waan isin dinqu abbaan isaa duukaa ba'e. Looxis duukaa ba'e. Waanuma kana iyyuu hoogganaa ta'ee gaggeessaa kan jiru immoo abbaa Abrahaam ta'e. Mul'ata kana abbaadhuma isaatti kenneetu ati gaa waan kanatti gaggeessi irratti hojjedhu jedheen. Abbaan isaa Abrahaamii fi Looxiin fuudheetu ilmi isaa inni tokko iddooma sana jiraachuu waan barbaadee fi Saaraayinis fuudhee mul'ata kana hoogganuu jalqabe. Gara biyya Kana'aaniin dhaquudhaaf ka'an. Biyya Kaaraan jedhamtu ga'aniitu asuma teenyaa hin deemnu waan kanaa jedhe abbaan. Tolee jedhee Abrahaam. Tolee jedhee iddoodhuma sana taa'ani.
biyyi Uuriif biyyi isaan keessaa ba'anii fi biyyi Kaaraan kun immoo lamaan isaaniiyyuu biiftuudhaaf sagadu turan. Waaqeffannaan biyya lamaanii wal fakkaata. Abbaan Abrahaam immoo luba waan sanaati. Kanaaf iddoodhuma sana taa'uu filatan. Iddooma sana taa'u. Biyya sanattitu abbaan Abrahaam du'e. Gaafa abbaan isaa du'e Abrahaam nama waggaa 75ti. Erga abbaan koo du'ee ka'een deemsa kanatti fufaa jedhe Abrahaam. Yeroo Abrahaamitti waan kana mul'ata kana fuudhee hoogganuu jalqabee kaa'eetu boqonnaan 12 sun itti fufee barreeffamuu irra jiraata. Akka waan yeroo sana fudhateetti irratti walii galu. Namoonni hojii ergamoota boqonnaa 7 irratti immoo akka itti barreeffameera. Mul'ata kana fudhatee biyya sana keessaa ba'utti amaneera. Saba sana keessaa ba'utti amaneera. Maatii dhiisanii deemuun garuu Abrahaamitti ulfaate. Abrahaamitti ulfaate. Biyya Kaaraan jedhamtu kana waggaa meeqa akka inni jiraate hin beeku. Biyya sana jiraatee biyya sanatti erga abbaan du'ee booddee ammas deemsa isa lammaffaa gara biyya Kanaanitti maal godha? Looxiin immoo fuudheetu ka'e Abrahaam. Looxiin of biraa akka hambisu dhabe. Ammas looxiin iddoo kana keessatti hin barbaadu Waaqayyo. Mul'ata kana keessatti, yaada kana keessatti, hojii kana keessatti looxiin hin barbaadu Waaqayyo. Inni ammas looxiin gototee of duukaa buuseetu ka'e. Yeroo dhaqanii Kanaaniin gahan itti mul'ateetu Waaqayyo itti mul'atee dhuma dhiisee inni immoo Waaqayyoon argeetu iddoo sanatti aarsaa ijaare. Waan tokko iyyuu itti hin dubbanne hamma gaafa Loox dhaqee itti adda ba'utti. Gaafa Loox itti adda ba'utu Waaqayyo amma gaa ka'iitii bal'ina biyya kanaa keessa deemi ilaaliidhe Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gatii guddaa nama baasisa amantiin isin jechuu barbaadina. Amantiin gatii guddaa nama baasisa waanuma salphaa miti amantiin. Haati Museef abbaan Museedha. Amantiidhaan ji'a 3 mucicha dhossaniidha. Amantiidhaan maal godhanii? Ji'a 3 mucicha dhossanii seera mootichaa utuun sodaatin jira. Ji'a 3 booddeetti fufanii dhoksuu garuu hin dadhabani. Hin dadhabani. Mucichis mucaadha sababa ta'eef hin boo'aa sagaleen isaa hin dhaga'ama. Ollaan mucaan mana kanatti dhalatee jiradha. Mucaan dhalannaan immoo dhiira moo durbaatu dhufa. Dhaqanii ilaalu dhiira taanaan hin du'a sababa ta'eef waan sodaataniif ajjeesuutu waan irra tureef ji'a 3 duwwaa amantiidhaan kaanii isa booddee immoo leelee irraatu qodaa mucaan sun keessa taa'u hojjetanii akka bishaan itti linnetti galaana Yordaanos irra kaa'aniidha. Erga galaana irra kaa'anii obboleettiin Musee Maariyaam immoo duukaa deemteetu ilaalti turte waan mucichi ta'u. Galaana irra kaa'anii mul'ata isaanii galaana irra kaa'anii waan ji'a 3tti gatii baasan galaana irra kaa'anii eeguu dadhaba waan ta'eef humna isaanii garaarraa ta'e sababa ta'eef amantiidhaan hamma tokko eeganii isa booddee gadhiisanii. Duukaa deemtee ilaalti isheen immoo caakkaa caccabsaa galaana daakaa bitaaf mirgaan deema maal ta'inna laata wanti nuyi ji'a 3 baanne kun wanti nuyi ji'a 3 eenne kun wanti nuyi gatii itti baafne kun attamtaa harka eenyuu keessa gal bineensa nyaataa laata iddoo ga'aa laata jechaadhaanitu caccabsaa caakkaa caccabsaa duukaa deemti. Waan baay'een itti dubbate naan kun waan har'a isiniin irree waan baay'een itti dubbate. Gara baay'ee irra ni kaa ture waan Musee fi waan haati Musee fi abbaan Museedhaa godhan kana. Amantiin gatii nama baasisa. Amantiin gatii nama baasisa. Gatii akkoo nama baasisu gatii guddaa immoo nama argachiisa. Kan Waaqayyo ittiin namaaf dhugaa ba'u amantiidhaan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Qabxii 8 walii wajjin ilaalle torbanarraa maaliif barbaachisenne salgaffaa. Waan darbanii nama wajjin jiraatan nama wajjin hafan keessaa wanta namni biyya lafaa keessaa fudhatee adeemu keessaa tokko amantiidha. Ammatu maal fudhattee deemuu barbaadda biyya lafaa keessaa dhee Waaqayyo isin gaafate maal akkasin maqaa dhoftan hin beeku. Garuu wanti namni biyya lafaa keessaa fudhatee adeemu tokko jiru. Tajaajila kana fudhadheen adeemuun itti fufee dhaqee achitti hin tajaajilu. Achitti dhaqee hin tajaajilu. Waa'ee waan 3 duwwaatu dubbata Qorontos boqonnaan 13 lakkoofsi 13 isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti akkeedha. Egaa amantiin abdiin jaalalli isaan kun sadan hafaniin jiraatu isaan keessaa garuu jaalalatu caalaadha. Isaan kun sadan darbanii jiraatu. Amantii isaa fudhateetu biyya lafaa keessaa baanam. Dhaqee ammayyuu achitti Waaqayyotti amana namni ammayyuu biyyattii haaraa ishee Waaqarraa gadi buutu Yerusaalem keessatti hin amanama Waaqayyo. Namni Waaqayyotti amanu gargar hin kutu.
waaqayyotti amanee biyya sana keessa jiraata namni bara baraan. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Abdiin darbee jiraata. Hin abdatan waaqayyo biyya sana keessatti. Jaalalli darbee jiraata. Namni hundumtuu wal jaallata akkuma waaqayyoon jaallatutti namni walii isaa jaallata. Qixxee ittiin waaqayyoon jaallannu wal jaallanna. Waaqayyo qixxee ittiin ofii isaa jaallatuun nu jaallata. Ilmi abbaa jaallata, abbaan ilma jaallata. Jaalala sanaanitu nu jaallata irra waaqayyo akka sanatti nu jaallata. Nus akka sanatti wal jaallanna. Jaalalli kun darbeetu jiraata. Jibbi wanti jedhamu biyya sana keessa hin jiraatu. Kanaaf amantii darbee namaa wajjin jiraatu har'a jalqabnee irratti hojjechuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kurnaffaa. Amantiin fayyina lubbuu keenyaa fida yookaan immoo lubbuun keenya kan isheen fayyitu. Amantiidhaan ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9 ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9 akkeedha. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo taatan iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoo isa arguudhaaf baattan iyyuu isatti hin amantu. Akkasumas gammachuu akkasii jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa of keessaa qabuun hin gammaddu. Fayyina lubbuu keessanii isa amantiin keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuuttis hin gammadduudha. Isin amma isin isa mul'achuuf jedhu sana amma hin argine yoo taatan iyyuudha. Isa garuu hin jaallattuudha. Hin argine isa tokko mul'achuuf jedha, maqaan isaa Yesuus jedhama. Isa hin argine utuu hin argine isa jaallanna amantiidha kun. Akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa of keessaa qabuudha. Gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamne. Gammachuu biyya lafaa irratti gammannu himuu dandeenya, akkas jennee himuu dandeenya. Isa sana garuu gammachuu akkasiiti jennee himuu hin dandeenya. Akkasan gaafa mucaa argadhee, akkasan gaafa haadha manaa fuudhee, akkasan gaafa heerume, akkasa gaafa akkasii jennee himuu hin dandeenyu isa sana. Himuu hin dandeenyu. Gammachuu sammuun namaa bira ga'uu hin dandeenyeen gammada namni gaafa Yesuusin argu. Oh, hallelujah. Gaafa inni mul'atu, gaafa isa arginu gammachuu guutuu gammanna. Gammachuun biyya lafaarraa guutuu miti, gammachuu hir'uudha. Wanti nama gammachiisu, wanti fakkaatu baay'eedha. Bor gammachuun sun hin jiru. Iftaan gammachuun sun hin jiru. Garuu gammachuu deebi'anii hin gaddineenitu suma tokko gammannaa bara baraan gammadaa hafna. Hallelujah. Gammachuun sun immoo ulfina guddaa of keessaa qabaadha. Gammachuuma keessa ulfinni jira. Sinitiin tolu gammachuma keessattu ulfinni jira. Fayyina lubbuu keessanii isa amantiin keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru sanaan isin gammadduudha. Fayyina lubbuutu jira. Lubbuun keenya fayyuudhaaf jetti bara baraan fayyiteetu jiraatti. Isaaf immoo maal godhaa irraa amanaatu jirra. Amantiin keenya lubbuu keenya fayyisa jechuudha. Fayyina lubbuu keenyaatiif amantiin keenya barbaachisaadha. 11ffaa. Wanta nuyi ittiin namootaan fakkeenya taanu keessaa amantiin isa tokko. Phaawulos garbicha isaa yookaan ilma isaa Ximootiyoosiif yeroo barreessu isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti akka jedhetu dubbata. Dubbii afaan kee keessaa ba'uun akka jireenyaatiin, jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'e erga jedhee booddee eenyuyyuu ijoollummaa keef akkas hin tuffanneedha. Umurii isaatu ijoolleedha. Foonumaanii umuriin isaa ijoolleedha Ximootiyoos. Waldaa Qorontoos irratti immoo paastarii godheetu isa erge. Yaa Ximootiyoos ijoolleedhaati. Nama iddoo kanaaf malu miti, nama iddoo kanaaf ta'u miti. Garuu Waaqayyo iddoo kanaaf si barbaadeera. Eenyuyyuu garuu ijoollummaa keef akkas hin tuffannetti maal godheedhe dubbii afaan kee keessaa ba'uun namootaaf fakkeenya ta'e waan namootaaf fakkeenya hin taane hin dubbatinii jedhe. Dubbii minaan hin qabne hin dubbatinaadha sagaleen Waaqayyoodha. Dubbii soogiddaan hin mi'eeffamne hin dubbatinaadha. Dubbii warra dhagaan hundumaaf waa'ee hin baafne hin dubbatinaadha. Yeroo dubbannu namaaf waa'ee baasuutu irra jiraata. Nama kofalchiisuuf ta'u irra hin jiru.
Ni gale nama dhaga'u waa gargaaruutu nama dhaga'u waa barsiisuu nama dhaga'utti karaa agarsiisuu nama dhaga'aa jiruuf dhimma baasuu danda'utu irra jiraata dubbiin dubbatamu sun dubbii minaan of keessaa qabu dubbii ayyaanaan mi'eeffame soogidda yeroo dubbii ayyaanaa ta'utu irra jiraata. Kanaaf yeroo dubbattooti dubbiin kee akkaataa dubbii keetiitiin namootaaf fakkeenya ta'e namoonni si ilaalanii akka dubbattooti dubbachuutu irra raadhe. Phaawulos Ximootiyosiin akkaataa jireenyaatiin jedha akkatti jiraattuuni jireenya kee ilaalee namni jireenya isaa gara jireenya kee itti sirreeffatu si'a tokko waaqayyoon ilaalaa namoo ilaalinaan hin danda'amu wanta akkasii eessatti arginee waaqayyoon namatti agarsiifne situ waaqayyoon namatti agarsiisa si ilaala namni ati ofii keetii jiraadhuuti waan jiraatte natti hime attamitti namni waan hin jiraanne namatti himu yoo siif hin hojjenne anaafis hin hojjetu. Duraan dursa siif hojjechuusaa natti himi na hojjeteera wangeelli na geeddareera wangeelli natti himi malee Phaawulosiin geeddareteetti himin fakkeenya ta'uutu nurrara duraan dursa jireenyi keenya ittiin geeddarame amalli keenya ittiin geeddarame wangeelli kun akkana geeddaretti sin geeddara jireenya koo laali jireenya kee qajeelfadhu namaan jechuu danda'uutu nurrara waaqayyo gara sanatti nu haa guddisu ameen. Amantii keetiin jedha Phaawulos sadaffaa irratti. Amantii keetiin akkasitti amantu ilaalanii Ximootiyoos akka itti amana dandeettii waaqayyoo tumna waaqayyoo hin godhaa waaqayyoo hin guutaa waaqayyoo hin geeddaraa waaqayyoo hin haaressaa waaqayyoo jedhiiti amaniiti si ilaalanii namoonni amananii amantiidhaan namootaa fi fakkeenya ta'ii jedhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'ee itti fufa. Kanaaf wanta nu ittiin namootaaf fakkeenya taanu keessaa tokko amantii keenya. Warra mamnu ta'uun nurra hin jiru warra hin amanne ta'uun nurra hin jiru amantii keenya ilaalanii namoonni amanuutu isaanirra jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. 12 amantiidhaan jiraanna. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irraa Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Namni tokkollee hojii seeraa raawwachuudhaan waaqayyo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha. Namni amantiidhaan fuula waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa hin jiraataadha. Namni amantiidhaanitu jireenya dhugaa jiraata. Arguudhaan miti jenneera amantiin. Amantiin waan hin argine akka waan arganiitti lakkaa'uudha. Amantiin abdii fudhachuudha jenneetu walii hojii ilaalle sababa ta'eef namni tolaan namni qajeelaan karaa seera eeguutu hin taane karaa amantii warri qajeelina argatanii amantiidhaan jiraatu jedheetu dubbiin waaqayyoo nutti dubbata. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irraa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irraa keedha. Inni qajeelaan kan kootii amantiidhaan jireenya dhugaa in argata. Namni yoo dugda anatti gate garuu garaan koo ittiin gammadu in jedha. Inni qajeelaan kan kootii amantiidhaanitu jireenya dhugaa jiraata jedheetu dubbata. Kan nuyi jiraannu amantiidhaan. Kan nuyi dhaabbannu amantiidhaan. Kanaaf amantiin nu barbaachisa. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irraa yoo ilaalle Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irraa akkas jedha. Ba'eessa jette isaan amantii dhabina isaaniitiif irraa caccabani. Ati garuu amantii qabeenya keetiin jabaattee hin dhaabbatte. Kanaafis sodaadhaan eeggadhu malee waan guddaa of hin se'in jedheetu dubbata. Torban irraa kutaa kana kaaseen ture. Phaawulos damee isa ejersarraa murame sanatu haasaa waa Israa'el. Isaan amantii dhabuu isaaniitiin irraa caccabaniidha. Ati immoo amantiidhaan nuftee irra dhaabatteedha. Kanaaf waan guddaa of hin se'inii sodaataa jiraadhu jedhe. Sodaataa jiraadhu warra Roomeetiin jedha. Warra Roomee keessa immoo warri Yihuudootaa baay'inaan waan jiraniif waa'ee seeraaf waa'ee ayyaanaa wal keessa sirriittitu Roomee keessatti barsiisa Phaawulos. Sababii Yihuudooti baay'een Roomee waldaa Roomee sana keessa jiraniif
waa'ee seeraa yoo dubbate akka ta'utti isaanii gala beeku waa'ee seeraa waan ta'eef. Kanaaf iddoo kanatti waa'ee warra irraa cabe sana waa'ee namoota haaraa muka haaraa fidee immoo itti kaa'ame sana mukicha attamitti itti kaa'amedha amantiidhaan itti kaa'ame jedha sodaataa jiraadhu gaa of hin jejinii erga isaaniin warra jalqabaa irraa muree siinis hin qusatu jedheetu dubbata. Kanaaf nu amantiidhaan dhaabbanna gaafa amantii dhabnee irraa caccabna jechuudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irraa ka'edha. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irraa. Isin amantiidhaan jabaattanii waan dhaabbattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna malee nu amantii keessan irratti gooftummaa argisiisuudhaaf jennee miti jedha Phaawulos warra Qorontosiin. Isin amantiidhaan jabaattanii waan dhaabbattaniifitu isinii wajjin hojjechuudhaaf dhufne malee nu amantii keessan irratti gooftummaa argisiisuudhaaf dhufne miti. Namni maaliin jabaatee dhaabbata yoo jettanii amantiidhaan jabaateetu dhaabbata namni. Wanti jabeessee nama dhaabuu danda'u yoo jiraate amantiidha. Namni amantiin dhaabbate rakkina kam keessattuu, gidiraa kam keessattuu, dhukkuba kam keessattuu, haala kam keessattuu, kophummaa kamii keessatti iyyuu akkuma sila faarfataa turre yoo lafti sochootes haalli yoo geeddarame numa dhaabata namni amantii. Namni maaliin dhaabata yoo jettanii amantiidhaan dhaabata. Lafi waan socho'uu diddeef miti, haalli waan mijateef miti, waan guuteef miti, namni amantiidha haaluma hin fakkaanne keessa dhaabbateetu amana. Waaqayyo haala kanan geeddaraadha. Haaleluyyaa. Waaqayyo dukkana kana hin ibsaadha. Waaqayyo du'aa kana hin kaasaadha. Waaqayyo duwwaa kana hin guutaadha. Waaqayyo haala kana hin mijeessaa, gaara kana hin jigsaa jedheetu amana nama amantiidha. Kanaaf maaliin dhaabanna yoo jettanii amantiidhaan dhaabata namni warra amantiin dhaabatanittitu Waaqayyo gammada. Wanti nuyi isin bira dhufneef dhimmi nuyi isin bira dhufneef jedha Phaawulos warra Qorontosiin isintu amantiidhaan dhaabatee jira warra akkasii wajjin immoo hojjechuun nuu ta'a. Kanaaf isin barbaacha dhufne malee gooftummaa isin irratti agarsiisuudhaaf miti isaaniin jedha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26 irratti yoo ilaaltanii amantiidhaanitu ijoollee Waaqayyoodhaa taane. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26 irraa amantiidhaan isin hundumti keessanii karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti jedha. Warra isatti amananiif immoo warra isa simataniif immoo jedha wangeelli Yohaannis. Ijoollee Waaqayyoo jedhamaniifitu aaboon isaanii kennameera. Attamitti ijoollee Waaqayyoo taatan jedhanii yoo nu gaafatanii amantiidhaan ijoollee Waaqayyoo ta'an ilmaan Waaqayyoo jedhamneetu waamamne karaa Yesuus Kiristoos jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf ijoollummaan kan hin argamu amantiidhaan. Ijoollummaan kan hin argamu amantiidhaan. 15 amantiidhaanitu namootaaf fayyina fuuna. Yeroo darbee torbanarraa amantiidhaan fayyina jennee dubbanne ofii keenya yeroo dhukkubsannu amantiidhaanitu fayyina. Humni fayyisuu Waaqayyo yeroo hundumaa jira. Halkan walakkaa kaana yoo waamne jira. Guyyaa yoo waamne jira. Galgala yoo waamne jira. Yeroo malee yoo waamne jira. Ijoolleen Waaqayyoon fayyuudhaaf mirga guutuu qabu. Biddeen ijoollee Waaqayyooti fayyinni macaafa qulqulluun akka itti dubbata. Kanaaf nama amaneef yeroo hundumaa humni fayyisuu Waaqayyoo hin hojjeta. Iddoo kamittuu, biyya kamittuu, saba kam gidduuttuu. Akkuma ofii keenya amannee fudhannu namoota kan biraatiif ijoollee keenyaaf yoo ta'e, abbootaaf yoo ta'e, haadhotaaf yoo ta'e, hiriyootaaf yoo ta'e, olloota keenyaaf yoo ta'e ofii keenya amannee fayyina isaaniis fuudhuu hin dandeenya. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irratti yoo ilaaltanii namicha hangafa 100tu naa'oo isaatiif hojjetaa isaati. Garba isaa tokkoofitu fayyina fuudhuudhaaf gara Yesuus Kiristoos dhaqe. Naa'oon koo dhukkubsatee jira jedhee taase. Jennaan beenu kaasi duukaan naqaa mana kee dhaqeetanii harkarra kaa'ee sii fayyisaa jedheen. Maaliif dhaquun si barbaachisaa jedhe? Namichi waa'ee aangoo nama sirriitti beekuudha. Waa'ee aangoo. Ani iyyuu jedhe ani namichichi immoo nama warra Roomaatii walaana Roomaa bulchaa hangafa 100ti nama 100tu isa jala jira. Nama 100 bulchaa nama 100 na jalaa hojjeta isa tokkoon naqi yoo hin jireenya naqaa isa tokkoon kotu yoo hin jireenya dhufaa. Anarra immoo ani immoo alaqootan qaba ofirratti namoota na geggeessan qaba. Yoo isaan kottu naan jedhan naqaa yoo isaan immoo taa'e naan jedhan ta'a. Waan isaan natti manin godhaa waan natti immoo namoonni na jalaa godhu waa'ee aangoo sirriittan beekan jedhe mana waraanaa keessa hojjeta waan ta'eef.
ati immoo gooftaa gooftotaati mootii moototaati asuma dhaabattee yoo sagalee tokko ergite naa'oon koon fayyaa aboo keessa irratti hin beekaane akka jedhe gooftaan beekottaa jedha amantii akkasii nama roomaa miti Israa'el keessattuu nagarreen maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu hin jiru amantiin akkasii jedha yeruma sanatu jedha lakkoofsa 13 irraa boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irraa yeruma sanatti iyyuu maal ta'edha naa'oon isaa fayyeedha amma gaafa dhaqee mana ga'u karaan namichi deemu karaa dheeraadha karaa guyyaa 3 fakkaata yoon dogoggore naa dhiisa gaafa dhaqee achi ga'u fayyuu isaa argeera waan fayyuu hin dinqine sa'aatii meeqatti fayyitee dheen sa'aatii yeroo laalamu yeroo inni itti naa'oon kee fayyeera gaafa inni jedhu sa'aatii ilaaleeran gaafa inni dhaqee achi ga'u meeqatti fayyitee nan sa'aatii akkasiitiin fayyeedha maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifameetu sa'aatiin nasii dubbateetti inni immoo achi fayyi amantiidhaan naa'oo sa'aatii fayyina fuudhee gale namichi kun Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 28 kaatanii yoo laaltanii intala ishee jira dhukkubsate kun immoo haadhatu gara Yesuus Kiristoos dhaqe dubartiin sanyii Israa'el keessaa miti warra Kanaan keessaati warra Ormaa keessaati atteetu gooftaa Yesuus Kiristoos dudduubaa iyyite sagalee guddaadhaan intalli koo dhukkubsatteertii naa fayyisi jettiin akka nama hin dhageenyeetti jalaa didee deema nama jalaa diduun waaqayyoodha baay'ee nama miidha akka waan hin dhageenyeetti dhiisee deema bartoonni nuffani dubartii yaartu nageessu ati jedhanii sagaleessee nuuffisiise dubartii nutti yaadeemaarti nu biraas dhiistee deebi'aan jirtu erga kun iddoo akkasiitii jalqabdee hamma ammaatti yaadeemtiiti waa jedhi nu biraa deebisee jedhanii biddeen ijoollee fuudhanii saree jalan buusan jedheen dhugaadhaa itti natti dubbatti dhugaadhaa itti ansarummaa koo beekaa itti garuu mirga sarees duukaa bu'een beekaa itti akka ta'uttan beekaa itti sareen ijoolleen nyaatanii urraa isaanirraa harceetu funaananii nyaatu an buddeen ijoollee si gaafachaa hin jiru buddeen sarootaan si gaafachaa jiraan jette maa jechaa jirti maal jechaa jiranni dhiigin dhangalaane gama keessanitti ceesin fayyisuu hin danda'u seera jalatti tajaajilaa jira Yesuus akkuma torbaarraa isinitti seera jalatti tajaajilaa jira ammayyuu Isini galee ayyaanaan guutuutti ayyaanaan tajaajilaa hin jiru amma warra Israa'el keessaa bade walitti qabaara malee orma bira hin geenye orma bira ga'uuf dhiigi dhangala'uutu irra jira utuma dhiiga dhangalaasinuu hin dandeessaa deddeebiin immoo haaleluyyaa utuma dhiigin dhangala'inuu daangaa cabsitee dhuftee intala koo fayyisuu hin dandeessaa dandeettii humna keetti na namanaan jetteen isheen immoo gooftaan akka jedhe si'a lammaffaadhaaf amantii akkasii Israa'el keessatti nagarreen jedhu warri ganamaa galgala dubbii kaadhaan dhagaani warri balbala mana isaaniitti barreeffatanii qabani warri immoo morma isaaniitti diratanii deeman kuni warri jimaatatu gargar hin kutini sagaleen kun gurra isaanii irratti himamu isaan gidduudhaa iyyuu amantii akkasii nagarreen jedha amantiin jara dhaga'uurraa dhufa Israa'el keessatti garuu dhaga'uun amantii keessatti uumuu dide hin jiru sin geessa iyyuu amantiin akkasii jedheen dhaqee intalli kee fayyiteetti jedheen maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u amantiidhaan namootaaf fayyina fuudhuun hin danda'ama warra ofii isaaniitii fayyina mi'eeffatan amantiidhaanitu abdii keenya dhaallaa Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti yoo laaltanii amantiidhaani abdii waaqayyo nuu kenne san torbanarraa isinitti dubbataa ture hundumaa akka dhaallutu iddoon sun nutti hima 17ffaa wanti amantiidhaan hin godhamne hundinuu cubbuudha dha macaafa qulqulluun gudiin nutti dhufe sitti wanti amantiidhaan hin godhamne hundumtu Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 23 Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 13 dhattanii yoo laaltanii lakkoofsa 23 akkas jedha namni mamaa waa nyaatu garuu amantiidhaan waan hin fudhatiniif ittiin faradama wanti amantiidhaan hin hojjetamne hundinuu cubbuudha nyaatuma iyyuu mamaa yoo nyaate nammeera sagaleen waaqayyo nyaatumtu amantiidhaan nyaatamuu turre akkuma sile nyaatumtu amantiin nyaatamu dhugaatiinu amantiin dhugamuu turre jira yoo mamaa nyaatetti faradamaa ittiin du'achuudhaan ittiin dhukkubsatachuudhaan nyaatuma sanaan nyaatuma fayyaadhaan nyaatuma nagaadhaan sababii amantii malee nyaateef kanaaf maal jedha Phaawulos amantii malee wanti hojjetamu hundisaa maalidha cubbuudha
jedheetu dubbata. Cubbuudha. Qabxii lamaan tokko kaaseen gara xumuraatti fida. Biyya lafaa kan nuyi moonu amantiidhaan. Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti yoo ilaaltanii warri waaqayyoorraa dhalatanii amantiidhaan biyya lafaa mo'u jedheetu dubbata. Warri maal ta'anii warri waaqayyoorraa dhalatan jedha. Waaqayyoorraa dhalachuun barbaachisaadha. Biyya lafaa immoo mo'uudhaaf maaltu nama barbaachisaadha? Biyya lafaa mo'uudhaaf amantiitu nama barbaachisa. Biyya lafaa keessa yeroo jiraannu biyya lafaa mo'uutu nurra jira. Biyya lafaa mo'u. Biyya lafaa immoo wallaansootti hin qabaniitu mo'u miti. Amananiitu mo'u biyya lafaa mo'u. Biyya lafaa mo'uudhaaf amanuun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. 19 kan qoramee ilaalamu amantii keenya. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti yoo ilaaltanii ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 3 amantiin keessanii qoramee ilaalamuunsaa obsaan danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'anii warra mudaa hirnas hin qabne akka taatanii fi obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan habaasu jedheetu dubbata. Amantiin keessanii qorameetu ilaalama. Erga qoramee ilaalame booddee obsaan danda'u isinii fidaadha. Obsaan danda'u. Obsaan danda'uun immoo warra Waaqayyo duratti mudaa hin qabne isin godhaadha. Warra guutuu isin taasisaadha. Erga hojii isaa fixee booddee obsaan danda'uun. Kanaaf Waaqayyo maal namaa ilaala yoo jettanii amantii namaatu qoree ilaala. Tokkoon keenya bira yeroo dhufu amantii tokkoon keenyaati kan Waaqayyo ilaalu. Erga amantiin keenya ilaalame booddee gatiin nuu kennama. Erga amantiin keenya ilaalame booddee. Kanaaf amantii isa ibidda keessa darbee jiraachuu danda'u, amantii isa ibidda keessa darbee dhaabachuu danda'u. Akka Saadraaq, Miisaaq, Abdineegoodha. Nuyi bifa fakkeenyaa ati dhaabde kanaaf hin sagannu jedhani mooticha. Yoon sagaddan taatanii abidda keessa buufamtuu ittiin jedhame. Abiddi qophaa'ee jira. Saadraaq, Miisaaq, Abdineegoon akkan saganne namoonni saganne yeroo argamu immoo dachaa 7tu dabalame. Isayyuu immoo mootichatu immoo dhiyaate. Mooticha duratti immoo dhiyaatanii mootichi carraa isa duraa kenneef warri kaan yeroo kabaroon rukutamu, yeroo malaqanna fuufamu, yeroo sibiilli waliin dhaamutu sagadu turan isarra didanii waan darbaniif amma mootiitu dhiyaate. Mootii dhiyaateetu sagaleen dhaga'amu, sagaleen meeshaa dhaga'amu sagaduuf dhiisu isaanii ilaalaa hinnaane yaa mootii jedhaniin nuyi hin sagannu. Waaqayyo abiddatti qopheessite kanaa nu oolcha amantiidha. Nu oolcha. Yoo nu oolchuudhaa baates immoo itti dhiisu. Nuyi Waaqayyoon kanaan beenna miti. Abidda nu oolchuudhaan Waaqayyoon beenna miti. Silumayyuu Waaqayyoon beenna nuyi Waaqayyootti namanna nuyi. Kanaaf abidda kana keessatti akka nuyi gubannu yoo barbaanne haa ta'u. Nu oolcha. Nu oolchuu yoo baates immoo hin sagannu jedhanii. Abidda sana keessa dhaqaniitu gadi buufamani. Fooliin isaanii iyyuu aaran jennedha sagaleen Waaqayyoodha. Warra keessa buusuuf dhaqetu abiddichaan gubate. Isaan immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko wajjinitu ibidda sana keessatu isaan naanna'aniitu arge mootiin dhufe. Sansalatii harka isaanii miila isaaniitti jiru hundumtu irraa cicciteetu abiddi suni sansalata yookaan hidha harka isaanii cire malee isaaniin hin tuqne. Achi keessaa baafamanii Waaqa Saadraaq, Waaqa Miisaaq, Waaqa Abdineegoo jedhameetu waamame Waaqayyo biyya Baabiloon irratti. Waaqa isaanii malee biyya kana keessatti Waaqni tokko iyyuu hin waaqeffamin jedheetu mootichi Naabukadnezar labsii baase. Waaqa isaanii malee. Namni Waaqa biraa waaqessee argame yoo jiraate iyyuu immoo wajjiniin adaba nama sanarra ga'uu baase. Namni Waaqayyoon Waaqa Saadraaq, Waaqa Miisaaq, Waaqa Abdineegoo namni waaqessine akka adabamu wajjin seerri tumame jechuudha. Maaliif fidan kana amantiin isaanii qoramee erga ilaalame booddee. Kanaaf Waaqayyo amantii keenya qoree ilaaluu barbaada. Iddoon Waaqayyo ilaalu lafti Waaqayyo qoruu barbaadu jira amantiin lafi Waaqayyo nuun jedhu amantiidha.
Torbana irraa akkuma jennee amanannaa keessan isa gatii guddaa qabu. Seexanni wanti nurkaa buusuuf nu duukaa fiigu wanti guddaan yoo jiraate amanannaa keenya. Amanannaa keessan gattanii bileeneer yoo isin taatan dhimma isaa miti. Amanannaa keessan gattanii biyya lafaa irratti waan barbaadan yoo qabaatan dhimma isaa miti. Wanti inni isin hirkaa buusee harka duwwaa isin gochuu barbaadu amanannaa keessan. Kanaaf Phaawulos immoo wanta fedhe yoo dhabdanii amanannaa keessan hin gatinaa jedha. Waan meeqatti yoo kasartanii amanannaa keessan isin hirkaa kan buunetti eeggadha isa qabadha abidda keessa darbuutu irra jira amanannaan keessan jedhe. Haati manaa Iyyoobii maal yoo dhiifne Waaqayyotti amanu kanaa jetti. Hin dhiifnu jedhe. Hin dhiifnu duwwaa miti hin dhiisu ani Waaqayyotti amanuu hin dhiisu an jedhe. Dhabuudhuma kana keessa taa'etti namanaa jedhe. Ijoollee koo kurnan dhabeetti namanaa nammayyuu jedhe. Hoolota koos dhabee gaalota koos dhabeetti naman ammayyuu qabeenya koo hundumaa dhabeetti naman ammayyuu gogaan koo hundumtuu narraa quncaanitti namanaa anni koo hundumtuu tortoree yoo na jaa'ellee itti namanan yoo itti na dhiiftee deemtes ittuma namanaa hiriyoota koo faalliin keessa jiru yoo galuudhaa baates itti namanaa biyyi lafaa hundumtuu yoo narratti jirsayyuu itti namanaan jedhe. Haaleluyyaa. Nana manan itti Waaqayyootti hin ganuun Waaqayyoon kottu hin gannaa ammaa ittiin. Amma laala ishee duwwaa qaba. Namni isin qabdan tokko yaada isa dhumaa yoo isinii fidattamitti fudhatu. Namni isin qabaan jettan tokko yaada isaa amma isinitti tola. Qabaan isa duwwaa ishee duwwaan qaba namni isin jettan yaadni isinii fidu hundumaadha isinii caala. Garuu kottuun gannaa jetteen kottuun dhiifnaa waan kanaa jetteen. Kottuun baanaa waan kana keessaa kottuun taafu wanti kun hin dhiisuu hin danda'e. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Itti cicceetu qabate. Wanti hundumtuu deemee waan hundumaa harkaa baaseetu amanannaa isaa harkaa fuudhuu dadhabe. Seexannis keenii dhaqe amanannaa harkaa buusuudhaaf wanti Iyyoobis argate isa sana. Hin gadhiisu waan kanaa. Badhaadhummaa fuudhuu dandeessaa, fayyaa fuudhuu dandeessaa, nagaa fuudhuu dandeessaa, dhamanaa koos fuutee deemuu dandeessaa, ijoollee koo fuutee deemuu dandeessaa. Amantii koo wajjin jedha. Jarana yeroon fixuan amantiin kun ammame Abrahaami hin amane malee waan tokko iyyuu hin argine waan isin dinqu garaan isin kutaara. Hin amane malee hin argine waan tokko iyyuu akka cirracha galaanaa hin argineen akka urjii waaqaa baay'atan hin argineen. Ijoolleen isaatu Kanaanin dhaalanii hin argineen mucaan arge Isiyaaq duwwaa tokkotti duwwaa argen. Isiyaaq irraatu ijoolleen kaanii hin agarre inni Abrahaam. Utuu hin argin fagootti ilaalee itti gammadee haaleluyyaa hin argine. Inni galee amantiidhaa wajjin du'e Abrahaam amantii fudhate. Argeetti gammadee nan amaneen ta'e jedhee mutaalaa sokke miti. Yeroo inni du'uuf jedhu iyyuu hin raawwanne ammayyuu namananne maqaan koo Abrahaamumaadha haaleluyyaa. An akka urjii waaqaateer an akka cirracha galaanaateer saba guddaa na godheera naan Waaqayyo na eebbiseera du'uuf jedhama. Amantiin waan fudhatanii du'aniidha malee amma kana yeroo koo bade waan jedhan miti amantiin. Amantiin amma du'aatti waan amananiidha haaleluyyaa. Amma du'aatti waan amananiidha amantiin. Achi taa'ee yeroo inni itti abbaa keenya Abrahaam yeroo nu jennu haaleluyyaadha achi taa'ee. Amaneen du'een jedhu. Isinii galee amanee du'ee jechuun dudduba keenya nu arge maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maaddii Abrahaam jedhama maaddii Mitoom maaddii Isiyaaq. Maaddii Yaaqoob jedhama tola dhufee kun jara nagatii baaseeti. Maqaamti maaddii sanaayyuu maaddii numti irra teenyuyyuu maaddiin cidha holichaa jira. Maaddii inni kan biraa garuu maaddii Abrahaam maaddii Isiyaaq maaddii Yaaqoob jedhamee waamama. Ilaala hamma boqonnaa 11tti waan isin dinqu seenaan waldaan kiristaanaa lakkooftu hamma seera uumamaa boqonnaa 11tti waggaa 2000tu darbe waggaa 2000 darbe sana keessatti amantiin akka Abrahaam hin argamne. Waggaa 2000 darbe keessatti. Namichi kun dhufeetu Waaqayyoon amane. Du'aa ka'uu amane. Geeddaramsaa gadameessaa haadha manaasaa Saaraa amane. Baay'achuu amane. Abbaa isaa baay'ee ta'uu amane. Biyya tokko guutuu kan isaa akka ta'uu amane. Ijoollee isaatiif lafa laale. Kana inni nu leegaas yennu. Isa kana inni nu jiraachuun nurra dhufu yeroo tokko. Wanti isin ijoollee keessanii dabartan amantiidha. Mana moorgeejii isaa kaffaltanii fixxan ani isinitti nama maqaan itti waamamu. Anis bitee kaffalee fixuu nan barbaada. Nan godhasi. Isatti garuu maqaan koo waamamu. Amantii nuyi amannee jiraannee dabarrutti amantii nuyi namoota dabarsinutti maqaa keenya waamaafu. Isa akka nuyi jiraannu barbaada Waaqayyo mee guddisaati ameen. Ol kaanee dhaabbannee Waaqayyoon galateeffanna.
Hallelujah. Amantii keessan kakaasaa Waaqayyoon duratti. Amantiitti guddachaa deemuun jira. Amantii guddaa akkasii jedhe Gooftaan namicha sangafaa dhibbaatiin amantii guddaa akkasii ana Israa'elkeetti nagarre. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 10 kaatanii dhexanii yoo ilaaltan amantii guddaa akkasii amantiin guddaa xinnaa qabaachuudha. Amantii guddaa akkasii Israa'elkeetti nagarre hin jedhu. Amantii madaala jechuudha. Amantii dhaloota sanaa gidduu ilaaleetu amantii guddaa akkasii jedhe Gooftaan. Si keessatti amantiin ilaalu hammam gaalaati. Amantii guddaa akkasii. Amantii hojii hojjechiisuu argate amantii guddaa akkasii. Hallelujah Yesus. Harka Waaqayyoo amantii kaasu. Hirree Waaqayyoo amantii diriirsu. Amantii Waaqayyootti gammadu. Amantii Waaqayyootti dhaadatu. Amantii akkasii argadhe. Garaa namaa keessatti amantii barbaada. Jireenya namaa keessatti amantii barbaada. Waldaa isaa keessatti amantii barbaada. Dhaloota gidduutti nama amantii ilaala Waaqayyo. Namni tolaan amantiidhaan jireenya dhugaa jiraata. Jireenyi dhugaan wallaansoo baay'ee qaba. Jireenyi dhugaan bu'aa bayii baay'ee qaba. Jireenyi dhugaan adamoo baay'ee qaba. Jireenya dhugaa irratti eeboo baay'ee darbatama. Jireenya dhugaa irratti abidda baay'ee boba'a. Achuma keessa jiraata namni amantiidhaan. Namni amantiidhaan jireenya dhugaa jiraataadha sagaleen Waaqayyoodha. Abidda keessa dhaabateetu nan gubu jedha. Galaana dhaabateetu nan nyaatu jedha. Dukkana keessa dhaabateetu Waaqayyo naa ibsaadha. Duwwaara dhaabatee Waaqayyo kana hin guutaadha. Lafa bal'aa laalee Waaqayyo kana na dhaalchisaadha. Biyya kana Waaqayyo dabarsee natti kenneeraadha. Ijoolleen koo as keessa jiraatu jedha. Hallelujah. Gootota amantii kaasuu barbaada Waaqayyo waldaa kana keessa. Gootota amantii. Gootota amantii kaasuu barbaada Waaqayyo waldaa kana keessa. Gootota amantii kaasuu barbaada Waaqayyo waldaa kana keessa. Warra Abrahaamii wajjin tarree dhaabatanii gonfoo fudhatan kaasuu barbaada. Hallelujah. Roota boqonnaa 11 keetti maqaa nama baay'ee dhaame. Eewutu maqaa isaa achitti dabalchiisuu barbaada. Hallelujah. Gootonni amantii macaafi baatu jira. Gootota amantii. Warri kaan amantiidhaan abidda dhaamsanii. Warri kaan amantiidhaan itoo afaan leencaa cufanii. Warri kaan amantiidhaan billaadoo dhaabatanii. Rajia basi roba galara masendo ganadia. Galanni sifata Waaqayyo. Ulfinni sifata Gooftaa. Maqaan kee bara baraan olola jedha. Maqaan kee bara baraan olola. Galataa garaa keessa itti dabalee dhiyeessa. Galataa garaa keessa itti dabalee dhiyeessa. Faarfannaa garaa keessa itti dabalee dhiyeessa. Faarfannaa garaa keessa.